Daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maraatti nageenyi keenya isin haa ga'u kun qophii malkaa aartiitii qophiin malkaa aartii jalqabee jira. Torban dabre ogummaa aartii irratti mari'achuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaannee jirra. Hordofaa. Namni uumamaan waa hin barbaada. Waa hin jaalata. Namni tokko sirba hin jaalata. Sirba jaalateef qofa immoo weellisu malee ani dhaabbadheen deemuu gaafa fedhu agarta. Kana namni ayitiin kan hubachuu qabu. Kennaa fi dandeettii addaa uumamaan kennamu barbaadee abbaan argachuu qaba kan jette sun isuma. Isuma. Barbaadu waan biraati, kennaa qabaachuu waan biraati. Tokko qabaatees immoo isuma qabu sana kan hin beekne jira. Yeroo gafixeen boodas kan itti dhufu jira. Immediately immoo yeroo ijoollummaa isaatiinis waan as keessa kan galu jira waan ta'eef waan gaariidha. Namni tokko barbaadeef qofa pilaatfoormiin jiru bal'aa waan ta'eef namni tokko istuudiyoo deemee walaloo nama tokko irraa fudhatee latiin keedaloo waan uummataa fudhatee istuudiyoo galee gaafa muuziqaa baasu argaatuma jirra. Latiin kana dhaabsisuun danda'amu. Dependent aartiin biyyoota garaagaraa keessatti numa jira. Numa jira. Garuu immoo namni sunis I think kanaaf hin uumamne taanaan uumaan isaa kanaaf ta'uu baannaan ogummaa kana wajjin halkaniif guyyaa rakkata malee immoo wanni inni siksu kan inni uummata kanaaf gumaachu takka hin jirtu. Daldala ta'uu danda'a kennaa isaa. Maqaamti aartistii jedhu kuni waan nutti bareedeef waan hawwataa ta'eef isa maqaa kana fudhannee isaantiin waamamuun dogongora akka ta'edha. Dogongora keenya raawwachaa kan jiru. Yaa oduu danda'ame I think amma jalqabee sirreessuun oduu danda'ame. Namni tokko I think fedhii fi kennaa isaa mooduu addaan baafate. Nama albamii tokko baasee gabaatti tolchee namni isa malee kasettaa isaa nageenya. Kanaaf amma hawwattummaa qulqullummaa walaloon suni edelloon suni yeroodha kareedootti daangaa ce'ee akka amma Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa fi kanneen biroos jiru. Waggaa 50 duratti sirbi qophaa'ee arra sakaaratti kan dhaga'amu. Kanaaf kuni achi keessatti kana hunda yoo guuttateedha malee ofiisaatii albamii tokko kan dhaga'u taanaan achuma irratti kufee jechuudha. Achuma irratti kufaa misuma wajjin halkanii guyyaa raataa malee wanni inni haaraan gumaachus hin jiru. I think kennaa isaatis hin beekne bituma daldala ta'uu danda'a kennaa isaa. Oduu achi galee immoo I think ofiifis uummataafis maatiifis gumaacha guddaa buusuu danda'a. Waan lamatu jira. Gaafa kana jennu namni tokko isa kinoo materialism isa jennu san waa barbaadu nama biratti of arguu mata bal'aa biratti fudhatama argachuu beekamtii bi'a. Yaa beekamtii barbaaduu beekamtii fedhuu kun hin jira. Kun waan externalti waan irraan alaati. Irraan alaati. Isaanuus hin ga'u. Kaayyoo goree yookiin ijoo miti. Yaa isaanuus hin ga'u. Kennaa kan jennuun suni keessaayi internal isa jennuun sana. Gaafa keessaa dhufe namni si dhaabu hin jiru. Gaafaati keessa keetii miira keetii gaafaati uummatatti gadi baaftu uummanni wanti sirraan fudhanneef himtuu hin jiru. Kuni falaasama isaati. Wanti alaan dhufe alumatti tafaa wanti keessaa dhufe immoo keessumatti tafa. Wanna keessaan miiraan kennaa guddaadhaan barumsa guddaadhaan dabaalamee wanni funduratti gadi ba'u wanni nu keessatti nafneef himtuu hin jiru. Wanti nu dhaggeeffanneef himtuu hin jiru. Wanti nu laalleef himtuu hin jiru. Wanti nu kitaaba sana halkaniif guyyaan dubbifneef hin jiru. I love sense of popularity yookaan pop culture jennaan Ingiliffaan yookaan beekamtii barbaaddee permas audiensii biratti fudhatama barbaaddee gaafa external karaa ta'een gaafa dhuftu immoo I think external ta'etu maafa. Kanaafuu wantoonni lamaan oduu addaan ba'anii fedhii fi kennaa kan jedhansa ani dhuguma fedhiin qaba moo kennaa hin qabedhe gaafachuu qaba. Kennaan kiyya kana moo fedhiin qaba. Wanti fedhiidhaan ta'umtu hin jiru nan jirreef
humnaan nama tokko nama kinoo qaama guddaa qabu tokko finnee hamarii wayiitti kenninee balbala kan nu ballisii nu diigee odoo jenneeni nu diiguu danda'a. Humnaan. Luukii adii fi iskibirtoota akkatti kennine immoo jala kana irra taa'ee akka walaloo tokko nu barreessu odootti kennine barreessu. Maaliif kennaa hin qabu gaa? Kennaa hin qabu. Wanni humnaan taa'umtu hin jiru. Qaama guddaa qabaateef waan ta'e diiguu danda'a malee waa ijaaruu hin danda'u. Waa produce gochuu hin danda'u. Kana sirriitti waa hubachuun barbaachisaadha. Atiin rakkoon nu mudachaa jirus kan natti fakkaata. Daawwachaa kan jirtan qophii malkaa aartiiti. Egaa ogummaa aartii irratti mari'achaa kan jirru keessattuu immoo aartistiin eenyu maal hojjeteeti maqaa aartistii jedhullee argata wantoota jiran irratti muuxannoowwan gaggaarii kan ፍጹም ዘገየቲ ሲምብራ ከንጅሮ ጋር ከሙጠኖ ቢያ አላስ ከም ቢያ ኬሰሲ ወለጭ ደባሉዳኒ ዋን ብሬዳቴ ሰሙና ማኬሳም በኔዳ ሲምብራ ጋር ከንጅሮ ዋንቲ ሲምብራ ጋር ጅሮ አከስኒት ቶሌ አብዲን ቀባ መሪን ኬኛ አመስ ኢትፉፋ ጋ ፍጹም አርቲስቲን ማልታው ከቀቡ ላሌ ጅራ ጋ ከነቦዳስ ወይሊሳ ዮቴ ወይሊሳ ኦኪንሙ taatumaadhaan kan hirmaatus yoo ta'e taatoo isaatiin waan inni qabu waan inni hojjete sanaatiin madaalamee kennamu akka qabuudha kan laallee naannoo kanatti hanqinni hubannoo jira. Hanqina hubannoo kan gabbisu keessaa tokko immoo ogeessotaan aartistoonnis jiru. Dabalataanis immoo namoonni muuxannoo kana qaban ogummaa kana baratanii ba'anis jiru. Miidiyaanis akka miidiyaatti immoo kanarratti hojjechuu qaba jenneeti waan kana kan qopheessine. Kana booda waan waliigalaatiin maqaan sun waan bareeduuf qofa asatti tajaajilamuun akka qabu kan kaasne akka fakkeenyatti biyya keenya keessatti maqaa aartistii jedhu ogummaa garaagaraa qabaatanii kan fakkeenya ta'an jiru. Mee akka fakkeenyatti saanaa kaasnu warra jiru keessaa fakkeenyaaf waan baay'ee kaasuu hin danda'ama. Fakkeenyaaf ani akka barataa tiyaateraa tokkotti kanan baay'ee jaaladhu kanan akka rool moodeliitti kaasu indirree baay'ee ulfaata garuu kanan ani jaaladhu tokko Looreet Tsaggee roolee qawweessati Gabramadan ammas tiyaatiriin biyya kanaa falaasama isaan alatti dhaabbachuu hin dandeenye hamma antan odoo seenaa tiyaatira biyyattii kana keessaa Tsaggee akkanatti gadi baafnee odoo laallee duwwaadha. Waa jechuun hin danda'amu. Itoophiyaan tiyaatira diffaayin gochuunis hin danda'amu. Waa jechuunis hin danda'amu. Wanuma ulaadhuma duwwaa wayii tokkos sitti mul'ata. Tiyaatira irrattis shooroo olaanaa nama gumaachedha. Tiyaatira irratti. Ogbarruu irrattis akkasuma. Ogbarruu irratti akkasii. Interdisciplinary engagementii qaba. Tsaggeen qorataadha. Qorataa aadaati. Barreessaadha. Translatora nama hiikatiin barreeffamoota garaagaraa biyyattii kana keessatti gumaacha. Nama ogummaa kan immoo falaasamaan namoota gaggeessaa turan keessaa immoo tokko barreeffamoota isaa lamaan sadan tokko odoo kaafnee yeroo qabaannee irratti mari'annee dhiyeessiinsa adda new concept jennu post modernism keessatti yeroo hundayyuu sana walaloo sana yoo dhageessu yoo daawwattu waan adda ta'e waanuma har'a barreeffame fakkaata. Ani akka nama tiyaatiratti isa si kaasee malee muuziqaadhaan painting sculptureedhaan namoota baay'ee kaasuu hin danda'amu. Garuu immoo taalantiin yookaan namni tokko kanaaf uumame taanaan kanaaf kana hubatee immoo karaa saayinsawaa ta'een of gabbisee taanaan of cimsee taanaan eessa akka deemuu danda'u. Eessa akka deemuu danda'u. Influensiin inni
biyya tokko keessa qofa osoo hin ta'in akka dhiibbaa inni addunyaa irratti uumuu danda'u isaan agarsiisuu hin danda'ama. Wantoonni baay'ee fakkeenyaaf Looreet Tsaggee wajjin wal qabatee qorannoowwan garaagaraa hin jiru. Nama ammattis uummata keenya bira hin geenye. Iddoo isaan yeroo qabaannee gaaf kan itti walitti deebiin immoo tokko lama sadi jennee odoo kaafne. Tiyaatira irratti of dandeessine hin qopheessine mari'an. Irra caalatti Tsaggee fi uummata Oromoo kana walitti fiduu hin danda'amu. Kanaaf tokko ogummaa isaatiin tokko gumaachiinni yookaan qabsoo Oromoo yookaan gaaffii Oromoo barreeffamoota tiyaatiraa biyyattii kana keessatti bakka inni Oromoo dakate takka hin argine. Isa implicit meaning isaa yookaan jechoota keessaanii maal akka ta'an kana hubachuun I think nama ogummaa kanaa ta'uu barbaachisa ta'uu danda'a. Isarratti garuu interpretationii yookaan hiikaa dhiyeessuudhaan immoo uummata biratti ga'uun barbaachisaadha. Barreeffamoota Tsaggee keessatti baay'een isaanii bakka inni gaaffii Oromoo dagate tokko hin argine. Falaasamni guddaan Tsaggeen biyyattii kana keessatti gaggeessaa turee fi yeroo isa wajjin wal qabatee fudhatama arganne tokko falaasamni aartii kun eessaa dhufe ka'umsi aartii kun eessaa uummata Oromoo kuush durii fi falaasamni Abydos Fashion Place naannoo North Africa kanatti gaggeeffamaa ture hariiroon inni qabu maal inni agarsiisawwan garaagaraa amma uummata Oromoo keessatti arginuu fi barreeffamoota tiyaatiraa yeroo durii naannoo Egypt North Africa keessatti barreeffaman keessatti wantoonni akka qabiyyeetitti wantoonni akka proopsiititti yookaan galteewwan tiyaatiraa ta'an achitti dhiyaatan kana maaltu walitti fide kan jedhu argumentii guddoo tokko kaasa. Fakkeenyaaf warri qorattoota tiyaatiraa addunyaa tiyaatiriin kan dhalate Giriikitti garuu immoo jalqabbiinsa North Africa keessatti Afrikaa kibbaa keessatti jedhu akkamitti jalqabme gaafadhanii ibsan Ezris killed Osiris jedhu Osiris ajjeese jedhu isa wajjin wal qabatee ritualiin gaggeeffamaa ture ritualli sun immoo irra caalatti waggaa waggaadhaan gaggeeffamaa dhufe achi keessaa performansiin yookaan achi keessaa tapheen fudhatame jedhanii kaa'u. Abbootii gadaa immoo gaafa gaafattu kan Tsaggeenis gaafa ibsu irreecha akkamitti ka'e eessaa ka'e odaan gadaa fi Oromoon akkamitti waliin qabatu akkamitti wal qabsiifamu ka'umsi isaanii maal inni miitooloojiin duuba jiru maal inni gaafa dhiyeessitti immoo argumentii lama kaasa. Ijoolleen kuush lamaan jedha isa warri faranjii seettaa fi oraa jedhan san Osiris and Idris jedhan isa Oromoon seettaa fi oraa jedhu. Seettaan ijoolleen kuush lamaan seettaan oraa ajjeesedha. Bulettiin isaanii hateetee baay'ee gadditee waaqatti boosse. Waaqnis qilxuu dhaabee dheenii qarqara laga Abbayyaatti qilxuu dhaabdee. Garummoo ergasii booda ijoollee ishii lamaan ammas wal ajjeesanii ijoolleen hateetee Booranni baarantu ammas deebisee hateeteen waaqatti boosse. Bokkaas roobsee fi iddoo ilmi ishee awwaalame sanatti immoo odaa dhaabdee odaan sunis hin biqilee. Sirni ijoollee ishii nagaan itti bulan immoo sirna gadaa kennee fi ergasii booda ijoolleen kuush ijoolleen Oromoo nagaan jiraatanidha. Falaasama kanaa fi ka'umsi irreechaa kana. Falaasamni isaan Dionysus Festival, Abydos Fashion Festival. Isadhaan the same, nothing at all. Qaroominni kun before birth crust jarra lamaffaa keessatti kun kan ta'e. Plato, Aristotle fi qaroominni Greek immoo BC jarra shanaffaa keessatti. Garaagarummaa waggaa 2400 jira. Kanaafuu uummanni Oromoo yookaan gadaa wajjin wal qabatee gadaan of danda'ee performansiidha. Foormii mataa isaa qaba. Kontentii ciccimaa of keessaa qaba. Akka salphaattis hin diigamu, akka salphaattis hin ijaaramne. Kanaafuu uummanni Oromoo fi performing artii addaan baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Falaasamni jedhu falaasama guddaadha. Falaasama ogummaarraan darbee waa translate ta'e tokko waan lafa addunyaa kanarraa
maal jedha waaqa gadi lafaa ol kan inni jedhu jira muti. Falaasummaa tiyaatiraa falaasummaa liitiracharii biyyattii kana sadarkaa kanaan gaggeessaa ture sadarkaa kanaan barreessaa ture professionalismuun kana kennaan kana waa argachuu moti sageenatiin agasmara waa argatee waa dhufee waa kan sana nama darbee moti jireenyumti sageen jira intellectual shajennu arti kanaaf uumame arti kanaaf jiraate arti kanaaf waa ummata kanaaf waan qabdu san kennitee darbuudha yaa nama seenaa hojjete seenatu yaadata waa kennitee darbuudha lafa ol waa jiraachuudha baay'ee gaariidha kana egaa ፍጹም barnoota kee dirgii jalqabaatis akkasumas maastarsii kee tiyaatir aartis ogummaa aartii kana kan baratte ammallee isaanii hojjechaa kan jirtu Yuunivarsiitii Wallaggaatis Finfinnee Walloo keessattis ogummaa barsiisummaatiin haalli itti tajaajilaa jirtu jira ammas ogummaa kana keessatti waan baay'ee gumaa egaa barsiisuun lammii qaruudha dhaloota egeree uumuudha egaa aartii Oromoo ilaallu egaa hojiirra oolee akka barbaadamutti tajaajila kan kenne kan bira wal bira qabnee ilaallu yeroo hoggaan isaa xiqqaa ta'us yeroo ammaa kana keessatti yuunivarsiitiiwwan adda addaa ogummaan aartii yaallee barumsitti kennamu jira kan muuziqaatiinis kan faayin aartiitiinis akkasumas immoo tiyaatir aartiidhaanis kan kennamu jira duraan amma fooyyee guddaa qaba haa ta'uti garuu ijoollee Oromoo baay'inaan achi keessatti hin argaman atis yeroo barsiistu kan argitu anis ogummaa gaazexeessummaa kanaatiin qophii kana yoo hojjedhu baay'inaan hin argu tokko lama yookiin isaan kan jiru rakkoon kun maalinni hubannoo hanqina hubannooti moo akka barnoota isa kaanii wajjiniin kuni galii hin qabu jedhanii yaadudha moo maalinni rakkoon isaa mee achirratti nu kaasiti dargaggoota keenyaaf illee ergaa cimaa isaa oduun nu dabarsite. Gaaffii kana atiin gaaffii qonnoo barbaadu gaaffiin ani yeroo hunda gaafadha. Dhaabbileen jiran dhugumaa yeroo ammaa kana Wallagga Yuunivarsiitii kennamaatti jira Dambidoolottis kennamaatti jira yuunivarsiitii garaa garaa keessattis amma yeroo naannoo Amaaraa kana keessatti baay'een kennamaa jira naannoo Tigraayis baay'ee kennamaa ture Oromiyaa keessatti yuunivarsiitiiwwan sadan Jimmiin jira kaarikulamiin isaan bocanii ka'anii amma ijoolleetti barsiisuuf itti deemanis gaafa laalle already kaarikulam 6 kiiloo kana wajjin baay'ee wal fakkaata kaa'umsaatis achi environmentiin jirus dhugaa dubbachuudhaaf yeroo nu gallee barannu environmentii accommodate nama godhu muti haala mijaawaa keessa yaa waan akkasiitu jira I think dhiibbanis hin jira dhiibbaas agas maran jedhamneetu jira hin barbaadamus dhugaa dubbachuudhaaf namootuma naannoo jidduu san keessa jiranii hin barbaadamu tokkoffaayi hubannoon hin jira hubannoo dhabuun hin jira ijoollee keenya biratti lammata koorsiin kun gaafa kennamu koorsiiwwan 3 yookaan 4 ta'an afaan Amaariffaatiin tiyaatira hojjechuun akka koorsiitti sirraa eegama. Ijoolleen keenya naannoo irraa dhuftu immoo Amaariffa kan hojii wal qabatee dubbachuus hin danda'anii yaa ittiin kannee kanaafuu dubbachuus ta'e I think taphee isaan hojjechuun baay'ee tokko in ulfaata. Namoonni achi jiranis namni tokko naannoo Oromiyaa irraa dhufe jennaan I think dhiibbaan afaanii kun hin jiradhanii wanna yaadaniif carraa sana yeroo baay'ee hin kennan. Kaastingiin hojjetama kaastingii saniin namoonni sun laalamanii kennaa hin qabu yookaan hin qabanii kan jedhamu laalameet carraan sun kennamaaf jechuudha. So pre-requesting yeroo keenyaa ture tokko maalinni afaan wajjii wal qabata kennaa wajjii wal hin qabatu. Inni I think wanna sirraa'u qabu. Ijoolleen garuu yeroo ammaa kana fedhii guddaadhaan gara dipaartimentii kana dhufaatii jiru. Wallagga Yuunivarsiitii yeroo kaarikulam riiviyuu tokko naaf yeranii deemeen ture. Yeroo sanii gaafa dipaartimentii dhaaban Theatre and Afaan Oromoo Folklore jedhanii dhaaban. Music and Afaan Oromoo Folklore. Fine Art and Afaan Oromoo Folklore jedhanii dhaaban. Koorsii walakkaansaa koorsii folklooriiti.
كورسي ولا كاسامو كورسي تياترات كونيس أنكنا قدّاقة نمني توكو وكان جما فولكلوريتين هم نقول أتيا كمباني جما تياتراتين مو هم نقول أتيا كمباني challenge قدّاتر كاريكولم ريفيو كيستي وانتي نوسري سوفيا اللي توكو إسا كاريكولم إنغوتون of دندي تياتري قفان أكا قوتم كورسي وان تياترا قفان أكا قوتم تياترون هجة ماني مو رجالت جولين ديبارتمنت سن جوين قدام باينان جولي ورمو انتاني في مو أفان ورموتين أكسان هجة برتبي وان غرا برا جروان تيف I think برتبي وان غرا أرجع جرا I think جولين ببري سات ميرتي أكا قلتي تسركو كان توري سوان تيف تياترو تفان ورموتين وانتو تبري فمان أبو كنجول سونغا في توري يرو ما كنا ركون كن عمتي هي كمان جولين نفان ورموتين تياترو جتشاتي جرو تياتر إيساتي جرو كون جيرو ما قدادا كون مو سيرة كاريكولامي بيتي كانوا جبل كبتي مو مينستير برنوتا كانوا جبل كبتي ركون جريودا يتين كفانا معرفاتين تو كبا فم فيدرال لوان تيفي أفان وان تيفي كنا فوكون يصير راو كوان جرو إنجي جرا وانتون يكون challenge غرو هو بنو بركينيا أقسمر باي موتي جولينا مامو I think جولي conscious تا وقمان أرتي بردي I think أرتي أواه جيتشورن دينيا كنا كملني جولي باي يتوقف جرو I think فانكينيا غا فان فيرالات أمور رجالت درسي ونو رميا كيسمو برتبي وانا فان ورموتين كوباني كنا جالت جولين أفان سنتين دودا سنتين لما سنتين تجبفتن جرا أمون I think professional كان أنجسون إن دنداما challenging تريغرو challenge سلب آموت في الجوار بعد تنور ما قال غاريدا إيجا قبل كينيا سكارا تمرات في داجر روان تيف أرتي كينيا جالت تقولي سودا في نورا مالتو إيجا ما كان جرون أقوله أرتي نورمو بيتي كده كيستي بوابي قدا بيتاسجي سرنو تدربان كيست Cunqursaa saba kanarratti gaggeeffamu wajjin wal qabatee aartiin keenya guddachuu hin dandeenye. Aadaan keenyas, safuun keenyas, duudhaan keenyas sadarkaa barbaadamu. Amma baay'ina keenya, amma qabeenya keenya sadarkaa barbaadamu hin guddanne isas commercialize gochuu hin dandeenye. Standardize gochuus hin dandeenye. Kuni rakkoo ture. Ammaan tana garuu I think jalqabbiiwwan garaagaraa baay'eetu jiru. Artiin abbummaansaa kana gaafa jennu Oromummaan abbaan isaa eenyuun kan hunda keenyatti. Qabiyyeen aartii tokko immoo Oromummaadha. Nama Oromoo hunda ta'e ni ilaallata. Abbaa qabeenyas kan humna qabus kan hin qabnes mootummaas kaanis ni ilaallata. Qabiyyeen isaa kana waan ta'eef kana gochuu baannaan aadaa keenya safuu keenya duudhaa keenya eenyummaa keenya populaarize gochuu hin dandeenyu kan biyyattii kana keessatti gama aartiitiin aadaa keenya agarsiifachuu hin dandeenyu. Oromoon hundumtuu koomitimentii mataasaa baachuutii qaba. Namni kennaa qabu cimee barachuudhaan carraa jirutti fayyadamee mootummaan akka mootummaa istiraatiijikal allaayansii uumuudhaan profeshinii kana yookaan ogummaa kana nama ogummaa qabu gaggeessuun liberal art yookaan political engagementiin alatti ogummaa kana akka ogummaatti ilaalamee olaantummaa yaadaa irratti akka hojjetu gochuu keessattis mootummaan kunis dirqama qaba. Abbaan qabeenyaas akkasuma. Kanaafuu waan Oromoo hundaati kana irratti sirriitti hojjechuun kana irratti sirriitti qabsaa'uun barbaachisaadha. Up and downing keessa turre salphaa miti. Kana irratti garuu sirriitti cimnee hojjechuutii qabna. Wantoota baay'ee kaasuun danda'ama. Fakkeenyaaf dhaabbilee garaagaraatu jiru biyya kana keessatti. National Theatre kaasuu dandeenya, Beeraay Theatre kaasuu dandeenya, Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti Agar Fiqir kaasuu dandeenya, Iraas Theatre kaasuu dandeenya, Xaatochina Hጻናት dhaabbileewwan kana gaafa laalle bakka Oromoon representative hin taane. Standardize kan goonus kan guddifnus dhaabbilee kana keessatti yoo of buufne. National Theatre keessatti yookaan Beeraay Theatre keessatti gaafa Theatre afaan Oromoo hojjechuudhaaf
mootummaan structural alliance isaa gaafa jijjiiru nutis immoo akka artistiitti yookaan immoo akka nama barate tokkotti immoo achi deemnee hojjechuuf gaafa of qopheessinutti wantoonni kun sirriitti ilaalamuutii qabu. Aartii keenya sadarkaa barbaadamu karaa saayinsawaa ta'een sadarkaa federaalatti ol guddisuun caasaawwan jiranitti kan dhaabbilee amma maqaa sidhee kana keessatti Oromoon akka Oromootti safuusaa duudhaa isaa eenyummaa isaa akka gabbifatu gochuun I think kun dirqama hunda keenyaati qabiyyeen tokko waan ta'eef naaf kan irratti sirriitti hojjechuun barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha. Wanti hafe jira? Wanti hafe hin jiru. Baganaaf feertee galatoomii. Gaaf kanis wal deebina waan aartii Oromoo kun waan baay'eedha. Aartiin bal'aadha. Guddaadha akkuma kaasaa turre. Egaa gosoota aartii kanneen birootinis immoo yeroo biraa keessummaa keenya akka taatu abdiin qaba. Egaa waamicha keenya kabajuudhaani stuudiyoo keenya muummicha magaalaa Adaamaa jirutti argamuudhaan muuxannoowwan gaggaarii ogummaa aartii saayinsii aartii irratti hundaa'e nuu qooduu keetii fi maqaa daawwattoota keenyaa fi OBN'tiin guddaa si galateeffanna. Isinis galatooma. Ulfaadhu. Daawwattoota keenya qophiin malkaa aartii ogummaa aartii irratti fuulleeffatu kana fakkaata ture. Kaasuu Laggasaa ogeessota stuudiyoo OBN hunda waliin isin faanan ture. Torban dhufu mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.